Ani waraanni hiikkachuu qaban jenna. Ani humni Tigraayis jiru, ka Oromiyaas jiru, ka Beenishaangol Gumuuzis jiru, humna Finfinnee jiru wajjin, humna Finfinnee jiru wajjin dirdiri keessaa seenudha. Dhagaa dhiisa harka dhiisa. Humni ani hiikkadhu yoo jeen hiikkatu hin jiru warra. Maaliif dhaloota mataa fiitiin malee namaan hin masa qabne ijaarree jirra. Ijoolleen bosona jirtu bar ijoollee teenya, ijoollee nu qarre, nama biraati miti. Namni harka kennu, namni qawwee hiikkatu hin jiru. Maaliif hanga wanti dhiibee bosona isa galche sun bakka hin kaanetti, hanga rakkoon dhiibbaan roorroon bosona isa galche sun bakka hin kaanetti humni harka kennu hin jiru, humni qabu hin jiru. Kuni kana namuu beekuu qaba jechuudha. Nu ka jechaa jirru, an kaniin jechaa jiru, humna Tigraayinis, humna Oromiyaatinis, ka Gumuuzinis, ka Gaambeellaatinis kan hin jehu nagayaaf carraa kennu. Mootummaan immoo ka jennu dhiisii karaan kunii sis biyyas saba keenyas qilee malee gara tokko hin geessudha.